Inimoteek akkamiin fayyaa koodha. Har'a immoo viidiyoo haaraa isiniif qabadhee dhufeen jira. Viidiyoo kanaan immoo seetingii teelegiraamii irra jiran hunda isaanii ilaallaa jechuudha. Seetingii kun kan nu fayyadu teelegiraamii fayyadamuu keenyaan dura maalummaa isaa yoo barree irra caalaa filatamaa waan ta'eef seetingii isaa kana tokko tokkoon ilaallaa jechuudha. Kanaafiyyuu hamma dhumaatti isin duukaa tura. Wanta isin hin galle yoo jiraate immoo yaada qabdan karaa koomentii kaa'uu akka hin irraanfanne. Amma gara appilikeeshinii teelegiraamiitti deemnaa jechuudha. Ammaas bukkeetti appilikeeshinii teelegiraamii gosa garaa garaa jira. Moobogiraam, pilaas, teelegiraamii isa orijinaal baay'eetu jira. Kamiyyuu haa ta'u seetingii wal fakkaataa waan qabaniif kan pilaasiidhaan isinitti agarsiisaa jechuudha. Kanaafiyyuu gara pilaasiitti deemnaa. Kunoo akkuma asirratti argitan pilaasiin isa kanadha. Pilaasiitti eega buunee booddee asitti kanan banna. As sana booddee wanta nuun goonu yoo jiraate kunoo iddoo gara seetingiitti deemuuf ishee milikkita sarara sadii walitti aansitee jirtu kanatti buunaa jechuudha. Kana booddee erga kanatti buunee booda asitti nu fidaa. Kun lafa nuun seetingii garaa garaa waa'ee teelegiraamii itti jijjiirruu kanadha jechuudha. Isa jalqabaa irraa kaanee yoo ilaalle inni jalqabaa niw giruup jedha. Giruuppii jechuun walitti qabama namootaadhaan haasaa garaa garaa yoo gochuu barbaanne giruuppiidhaan goona. Giruuppii kana itti bu'uudhaan giruuppii nama barbaanne gashuudhaan banuu dandeenya jechuudha. Gara biraan sekireet chaat jedha. Sekireet chaat jechuun immoo chaatii nuun nama wajjin dhoksaatti haasa'uu barbaanne tokko akka namni sun iskiriinshuut godhee kaa'uu hin dandeenye goone nama filannee duukaa ittiin haasa'uu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu kontaaktiin akkuma beektan suma bilbila keenya irra jirudha. Itti aanee foolder kan jedhu kanatu jira. Foolder isa jedhu kana kun foolder isa jedhu kana nama barbaadan itti daddabaru fooldarii barbaadan bantanii nama wajjin warra haasoftan yookiin warra bilookii gootan jettanii kopha kophaatti giruuppii gootanii kaa'uu dandeessu jechuudha. Inni gara biraan yoo asitti ilaalle people nearby isa jedhu kanadha. People nearby jechuun kun immoo maal jechuudha? People nearby inni jedhu kun as bukkeedha. Amma fakkeenyaaf namoota naannoo keenyatti argaman nutti dhiyeenyaan argaman kan teelegiraamii fayyadaman karaa nuun ittiin argachuu dandeenyudha jechuudha. Kun immoo allow access isheettu kanatti yeroo buunu kunoo allow plus to access device location jedha. Okkeen jedhaani sana booddee nuu fidaa jechuudha. Asitti sarchii godhee namoota naannoo keenyatti argaman kan nuuf fidudha jechuudha. Inni gara biraa immoo itti aansee save the message kan jedhu isa beektu, kool isa jedhu isa beektu gara biraa itti aansee kan baay'ee barbaachisaa ta'e kunoo isa kanadha. Seeting isa jedhu kana. Seeting isa jedhu kan ergatti buunee galleetii booddee notification and sound kan jedhu irra dabarra isa beektu kanadha jechuudha. Baay'ee barbaachisaa kan ta'e tokko privacy and security isa jedhu kana eegatti buuneetii booddee kanadha jechuudha. Baay'ee kan nuuf barbaachisaa nuuf ta'e. Blocked usersiin isaa namoota taasisuu hin barbaanne kan bilookii gochuu dandeenyudha. Itti aansee inni jiru foon nambar isa jedhu kana isa lammaffaarra jiru kanadha. Inni kun immoo maaliif nu fayyada?
bilbila keenya namoota akka ilaalanii fi akka hin ilaalle gochuuf nu fayyada jechuudha. Kunoo as bukkee ergatti siqnee booddee who can see my phone number jedha. Everybody my contact nobody yoo jenne who can see my phone number bilbila keenya akka namni tokko yoo arguu barbaaddan yoo ta'e nobody isheettu kana filattu. Who can find me by number jenna. Amma fakkeenyaaf namni tokko bilbila keessan save godhate bilbila sanaan bilbila keessan gashee yoo isin argachuu barbaade akka wanta kana ayyamtanidha. Namni kamiyyuu moo contact isa jedhu kanadha. Isaa kan mataa keessanii ayyamuu dandeessu jechuudha. Inni biraan immoo add exception kan jedhudha. Ammas bukkeetti who can see my phone number isa jenne kana nobody erga jenne namoota nuuni qofaatti filannee akka bilbila keenya ilaalan barbaanne ishee dhumarra jirtu kana jechuudha. Ishee add exception isheettu kana add exception ishee jettu kana asitti buune as keessaatii namoota yeroo hundumaa wanta kana wanta seetingii bilbilaa kanadhaan argachuu danda'an isaaniin kophaatti namoota addatti barbaanne godhachuu dandeenya. Inni biraa last seen in the online kan jedhu kanadha. Isa lammaffaa irratti argamudha. Last seen in the online jechuun namoota sa'atii isinitti online irra teessan yookiin sa'atii isinitti online irra baatan yookiin sa'atii dhumaaf amma fakkeenyaaf sa'atii 9:5 yoon sa'atii 9:5 ba'e namni biraa gaafa teelegiraamii kaasa'u gaafatti bu'u isa sa'atii 9:5 ba'ee jechuu jedhee nutti himaa jechuudha. Kan ammoo nuun amma fakkeenyaaf nama tokkotti odeessuun barbaanne yoo ta'e garuu miseejii sana online irra turre yoo ta'e sa'atii nuun itti baane namni sun yookiin sa'atii nuun itti online irra jirru utuu hin argin kana dhoksachuu dandeenya. Kanaafuu nobody isheettu kanatti buunaa jechuudha. Akkuma nama kanii bilbilaa isinitti hime add exception ishee jettu kana asitti who can see you last seen isa jedhu kan namoota akka sa'atii isinitti galtanii fi baatan akka argan barbaadan immoo asitti isa dhumaa add exception isa jedhu kanatti buutanii itti dabalachuu dandeessu jechuudha. Inni biraan profile photo isa jedhu kan ammoo profile who can see my profile photos in the videos jedha. Profile keenya irra footoo yookiin viidiyoo nuti keenyu namni kam akka namni akkamii argu kan jedhudha. Isa everybody yoo gootanii namni hundumtiyyuu arguu danda'a jechuudha. My contact yoo gootan immoo namoota silkii isaanii save gootanii qabdan qofatu arga. Nobody yoo jettan nam tokkoyyuu arguu hin danda'u. Garuu profaayilii akkuma namni arguuf irra kaa'ama waan ta'eef yooma namni hundumtu akka argu jibbitan illee kontaaktiin keessan akka argu yoo gootan baay'ee gaariidha. Asitti immoo namoota qofaatti adda baasnee akka hin argine gochuu barbaanne immoo add exception isa jedhu kanaan as ishee dhumarra jirtu kanaa jechuudha. Kunoo ishee kanaan nama barbaanne itti galchuu dandeenya jechuudha. Inni itti aansee dhufu immoo forwarded message kan jedhudha. Amma namooti haakaroonni tokko jiru giruuppii barbaadanitti isin gashuu danda'u utuma save silkii keessan hin godhatin. Kan ammoo yoo akkasin taatan karaa salphaa isin gochuu danda'a. Kan ammoo akkasinitti ofirraa ittisuu dandeessanii kun who can add a link to my account when forwarding my message isa jedhu kanadha. My contacts gochuu yoo barbaadan nama isin bilbila save godhattan yoo ta'e my contact gootu namni tokkoyyuu akka hin goone barbaadan nobody gootu. Namni barbaade yoo godhu yoo gootan immoo everybody gootu jechuudha. Asitti immoo add exceptioniin kun immoo nama addatti akkas hin goggodhu barbaadan
fi nama yoomiyyuu akkas hin goone immoo never allow'dhaan gootu. Inni taansee jiru immoo kooliidha, bilbila namni isiniif bilbiluu danda'udha. Who can call me jedha. Everybody, my contact and nobody'dha. Asitti nobody yoo goone ciraama isheeyyuu bilbila akkan arganne gochuu danda'a. Kanaafuu yoo akka barbaachisa keenyaan nuti barbaannetti yoo goone baay'ee filatamaa ta'a. Nama yoomiyyuu akkasiniidha bilbiluu barbaaddan immoo kunoo always allow fi nama yoomiyyuu akkasiniin bilbille immoo never allow gochuu dandeessu. Inni kaan immoo giruuppiidha. Giruuppii who can add me to group chat'idha. Giruuppii irratti akkuma silaa wajjin wal fakkaata. Giruuppiitti nama isin dabaluu danda'u as keessaa filattu. Nama yoomiyyuu akka isin hin daballe barbaaddan never allow ishee jettu kanarraa filattu. Always allown immoo nama yeroo hundumaa isin addi gochuu danda'u filachuu dandeessu jechuudha. Gabaanee booddee inni itti aansu immoo baay'ee barbaachisaa kan ta'e tokko paaskood looksa jedhu kanadha. Paaskood lookiin kuni yeroo teelegiraamii keenya bilbila keenya yeroo mana akka jalqabaman itti na gaafatetti kooddii itti guunnee bannaa jechuudha. Kooddiin kun immoo maaliif nu fayyada? Amma akka nama bilbila keenya namatti kennine akka inni teelegiraamii keenya hin banne gochuu barbaanne isatti kooddii itti gochuu dandeenya. Kanaafiyyuu amma fakkeenyaaf ani kooddii koo itti guutee nagashee jira jechuudha. Kunoo as bukkee jira. Asii ergasii booddee change passcode yoo barbaanne yoo kooddii kana jijjiiruu barbaanne change passcode goonaa. Yoo bilbilli keenya ashaaraa yookiin fingerprintii qabate immoo isaan kunoo ishee asitti mul'attu kanaa jechuudha. Ishee geengoo kanaa isheedhaan yoo barbaaddan alloo fi akka ashaaraadhaan hin banneef dhiisu gochuu dandeessu. Auto lock inni jedhu kun immoo kunoo asittidha. Sa'aatiin keessaa baatanii sa'aatiin itti deebisee of cufu jechuudha. Amma yoon waan sakandi godhee hatattamaa yeroo baheetti deebi'u of cufee na eegaa jechuudha. Yoo akkuma kana yoo daqiiqaa 5 ta'e immoo daqiiqaa 5tti deebisee of qollofa. Kunoo akka barbaadanitti irra godhachuu dandeessu jechuudha. Inni biraan immoo akka haak hin taaneef baay'ee kan barbaachisaa ta'e tokko kanadha. Asirraati two step verification kan jedhu kanadha jechuudha. Kun baay'ee barbaachisaadha. Maaliifi set password two step verification jedhee you can set a password that will be required when you log in on a new device in addition to the code you get in the SMS. And set password erga jennee booddee kunannee kan inni nu fayyaduu fi amma fakkeenyaaf namni tokko bilbila keenya dhoksaadhaan fuudhee yookiin haakarooti tokko bilbila keenya fuudhanii kooddii akka bilbila keenyatti ergamu erga godhanii booddee kooddii sana yeroo gashan hatattamaan keessatti gashaa jechuudha. Garuu yoo asitti two step verification kun banaa ta'e paaswordii isaan gaafataa jechuudha. Yoomiyyuu yeroo kooddii gashinu irra deebi'ee paaswordii nu gaafata. Paaswordii kana immoo dirqama irraanfachuu hin qabnu jechuudha. Kanaafuu nuun asitti paaswordii mataa keenyaatti guunna. Kunoo an paaswordii kootti guuteera ergasiiti neekst godha jechuudha. Ergasii irra deebisiitii guutinaan jedha. Irra deebiseen itti guuta. Eegan guuteeti neekst godha. Sana booddee paasword hiinti kan jedhu kun immoo yoo paaswordii sana irraanfadha jettanii yaaddu ta'e wanta ittiin paaswordii sana si yaadachiisuu danda'u tokko wanta walitti dhufaa ta'e garuu namni shakkuu hin dandeenye tokko gootu yoo irra kaattu yoo isin hin barbaaddan ta'e immoo skip ishee jettu kana kunoo skippii kanatti guutanii skip gootu. As bukkeettidha jechuudha. Gara biraa baay'ee barbaachisaan recovery email iddoo jedhu kanatti amma akka diingataa yoo paaswordii keenya irraanfanne paaswordii keenya irra deebinee akka haaraatti nu gashuuf maaliif yoo paaswordii irraanfanne gonkumaa
akka haaraatti yoo telegiraamii silkii biraa yookiin yoo buusne nu gashu waanta ta'eef indagana yoo paaswordii irraanfanne foormaat nu jalaa ta'a jechuudha dirqama wanti telegiraamii keenya irra jiru. Kanaafiyyuu iimeelii keenya itti gashinee baay'ee filatamaadha. Yoo irraanfanne kooddii nu ergaa kooddii sanaan karaa salphaa galuu waan dandeenyuuf riikaverii iimeelii addiitti goona jechuudha. Egaa akkas gooneeti booddee egaa iimeelii keenyatti gashinee dabarree booddee annee iddoo iimeelii keenya keessaatii kooddii nuuf ergame sana kooddii sana fuunee asitti guutuu qabna jechuudha akka nu ta'e mirkaneessuuf. Kanaafuu gara Gmailii keenyaatti deemnee kooddii sana fidhanna. Kunoo as bukkeetti telegiraam kood naan jedheera. Kooddiin koo 26632 jechuudha. Kanaafuu itti deebi'ee 26622 godha jechuudha. Sana booddee password set nuun jedhee jira. This password will be required when you log in on a new device in addition to the code you get in the SIM. Amma yoo telegiraamii bilbila biraa irratti barbaanne egaa kooddiin siimii keenyatti nu ergame booddee kooddii sana guunnee dirqama paaswordii kanarra deebinee guutuu qabna. Kanaafuu akka haakiin taaneef nuuf baay'ee barbaachisaadha. Egasii return to setting goona jechuudha. Egaa return to setting goonee kunoo baaneeti. Amma immoo baay'ee barbaachisaa kan ta'e active session kan jedhu jira. Active sessioniin kun immoo maaliif nu fayyada? Amma yoo namni biraan dhorsaadhaan telegiraamii keenya keessa jira ta'ee baay'ee fayyadamaa jira ta'ee dhufnee as bukkeetiin as bira jira yeroo gara biraadhaan gallu terminate goonaa jechuudha. Automaatikaalii terminate asirraati yeroo goonu bilbila kamirraayyuu badee bilbila keenya irratti duwwaa nuuf ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu kunis baay'ee barbaachisaadha. Inni kun delete my account kana isaa yoo connection haala biyya kanaatiin babbaruu danda'a. Yoo waggaa tokko yoo jettan gaariidha. Gara biraa kanumadha jechuudha kan as keessaatii barbaachisu. Inni itti aansee jiru chat setting kan jedhu kanadha. Chat setting kanarraatiin maal fa'aa jijjiiruu dandeenya? Dudduuba isaa kanaa jechuudha baakgiraawundii kunoo baakgiraawundii san itti galarii itti gochaa jiru kana isa kana jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kunoo akkasitiin baakgiraawundii isaa jijjiirree fayyadamuu dandeenya. Yoo barbaanne immoo change chat background isa jedhu kanaani bilbila keenya irraati select from gallery jennee asitti asirraati bilbila keenya irraa waan barbaanne itti dabaluu dandeenya jechuudha. Kanaafuu kun kanaaf nu fayyada. Inni gara biraan message corner kan jedhudha. Message corneriin kuni kunuunsa asirratti asirratti naannoo kanarratti effektii inni fidudha jechuudha. Kunuunsa yeroo akkas gochaa deemnu qaxxi jedhee rectangilii fakkaata. Gaafa nuun kun akkasitiin itti daballu immoo kun akkasitiin qarsiisaa jijjiiraa deema. Inni biraan immoo chat list view jedhudha. Inni immoo barreeffama gosa barreeffama isaatii jijjiiraa jechuudha. Akkasitiin 3 line 2 line jedha. Suma 2 line irratti sadiisnaa jechuudha. Kanaafuu bakka kun baay'ee barbaachisaa kan ta'an kanadha. Warra kana immoo ofii keessaniyyuu itti daddabalachuu dandeessu jechuudha. Kunoo viidiyoo har'a isiniif qabadhee dhiyaadhe kanumadha. Waan wajjin taataniif galatooma. Yoo gaaffii qabaattan immoo karaa koomentii na gaafachuu dandeessu. Amma viidiyoo biraa wal agarra.